Kilabii kubbaa miilaa Poolisii Oromiyaa hundaa'ee yeroo gabaabaa keessatti garee daandii milkaa'inaa irra jirudha. Bara 2014 liigii Oromiyaa irraa gara liigii tokkoffaa Itoophiyaatti, 2015 ammoo liigii tokkoffaa irraa gara liigii olaanaa Itoophiyaatti guddate. Liigii tokkoffaa Itoophiyaatiin ramaddii keessa ture irraa tokkoffaa bahee taphoota xumuraa shaampiyoonaa kilaboota Itoophiyaa caamsaa darbe magaalaa Adaamaatti dorgomameen sadarkaa sadaffaan goolabee meedaaliyaa meetii fi naamusa bayeessa mul'isuun ammoo badhaasa waancaa injifachuun hirmaannaa liigii olaanaa Itoophiyaa bara 2016 milkeeffate. Duraan maqaa kilaba kubbaa miilaa kolleejii Poolisii Oromiyaa jedhuun kan waamamu garichi buufata isaa kolleejicha keessa gochuun maqaa isaa gara kilaba kubbaa miilaa Poolisii Oromiyaatti geeddaree dorgommii liigii olaanaa Itoophiyaa bara kana irratti hirmaata. Kilabiin yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa isaa fooyyessaa dhufe kun liigii olaanaa Itoophiyaa bara 2016 haalaan qophaa'aa jira jedhan taphattoonni kilabichaa OBN dubbise. Darana kan darbe caalatti waan nurraa barbaachisu hojjennee hojiidhaan argisiifnee gara liigii bara 2017 gara Pirimeer Liigii Itoophiyaatti guddachuudhaaf tattaaffii gochaa jirra. Qophiin keenya qophii bareedaadha baay'ee. Isa geemii michoomas goonee jirra. Geemii michooma irrattis baay'ee wanta gaarii milkeessanii jirra. Qophiin barana liigii olaanaaf gochaa jirru baay'ee bareeda. Maaliif tiimii kaan yoo dursayyuu kan qophii jalqabnee jechuudha. Galma yaanneera achi ga'uuf qophii xumurreera ammaan tana gara dorgommii galuu qofaan nu hafe. Bara 2014 eegalanii kilabicha leenjisuun bu'aa bayeessa galmeessisaa kan jiran leenjisaan garichaa Dajan Tashoomaa dorgommichaaf xiyyeeffannaa guddaa laachuun dursanii qophaa'aa akka turan dubbatu. Garee qindaa'aa akka qabanus himu. Taphattoonni keenya kanaan duras taphattoota jiranidha. Barana taphattoota 15 itti fufsiisnee jirra. Taphattoota 10 immoo liigii biyyoolessaa adda addaa irraa taphattoota ciccimoo ta'an gara garee keenyatti maknee jirra jechuudha. Walumaa gala skwaadiin keenya baay'ee bareedaadha. Dargaggoota aadaa waliin hojjechuu taphattoota gidduu jiru dirree keessatti bu'aa argamsiisaa jiraniif illee gumaachuu himan taphattoonni kilaba Poolisii Oromiyaa kun. Kan muuxannoo qabu wal jijjiiraa bakka ciisichaatti illee wal naasaa haala tireeningii hojjettee galte akkamittiin hojjenne kan jedhu irra deebinee immoo kan doormiitti waliin naasuuf jechuudha. Muuxannoo wal jijjiiruudhaan kan ka'e akkasuma wal jajjabeessuudhaan kanatti haala bareedaadhaan deemaa irraa jechuudha. Akka miseensaatti akka poolisiitti waan nurraa eegamu hundumaa raawwachaatti tiim ispiriitiin keenya kan bareedudha. Amma har'aattuu kan nu geessise tiim ispiriitii keenya immoo kan tiim ispiriitii keenya sana amma immoo kanallee gara fuulduraatti darana cimsinee itti deemna. Wanni guddaan bu'aan kan dhufus tokkummaadha. Tokkummaa wanni jedhamu sun immoo asinu keessa haalaan jira. Kanaaf ammallee sadarkaa kana kan geenye. Maddii milkaa'ina kilabichaa baroota lamaan darbanii hordoffiif bulchiinsa gaarii hoggansa kilabichaati kun kilaboota biroof illee fakkeenya akka ta'u eeruu miseensonni garichaa. Ispoortii irratti yeroo hedduu ispoortiin kan daddabaa deemu bulchiinsaani. Kana yeroo hin jiru immoo galatoonfatu barbaadeeti. Carraa hanqa bakka kana geenyu haalaan shoora olaanaa taphate hoggantoota. Kanaafuu hoggantoota keenya asumaan silaan galatoonfadhee haalaan wanta najaa. Faasilitii inni nu guutaa jiru nyaataanis ol qabatee maateeriyaalii wanta ispoortii wanta barbaadu nuuf guutama jira. Bakka wanti nuti irra ta'e hin jiru. Hanqina tokko illee argine amma yoonaatti baay'ee kan namatti jajjabeessudha. Ijoollee saalaan yeroo dafanii fiduun isaanii waan gaariidha. Dafnee shaakala kana jalqabuun iyyuu faasilitii mataa isaa danda'e jechuudha. Guddinni keenya kan madde bulchiinsa gaarii waan jiruuf ammas taanaan bulchiinsi keenya baay'ee kan hojjetuu fi kubbaa miilaa kana guddisuudhaaf immoo itti dhimmamanii kan hojjechaa jiran. Tapha bichoomaallee taasisnee jirra. Sanarratti nu duuka deemanii hordofanii gaappii jiru immoo duuchuudhaan waliin haasa'uudhaan waliin mari'achuudhaan hojjechaa jirra waan ta'eef bulchiinsi gaarii waan jiruuf nuti bakka barbaanne kana gahaa jirra jechuudha. Kilaboota biraatiif illee fakkeenya gaariidha. Bara 2015 taphoota 28 taphate keessaa 17 injifatee 6 qixa kan bahe gareen kun xumura bara dorgommii 2016tti hirmaannaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa milkeessuun kaayyoo isaati. Hojjennaan tokko wanti jijjiiramne hin jiru. Kanaaf bara kanallee morkata cimaa taane gara Pirimeer Liigiitti guddachuu hawwii keenyas kan mari'annes kanuma jechuudha. Haala gaariirra jirra, qophoofnes jirra. Wanta Pirimeer Liigii galuudhaaf wanti daangessu hin jiru yaada. Liigii olaanoo kanarra turuun barbaannu gara Pirimeer Liigii Itoophiyaatti guddachuu barbaanna. Kanaaf immoo karooraan hojjechaa jirra. Ammas taanaan dhuma 2016 kanarratti Pirimeer Liigii Itoophiyaatti akka nu eegdan abdiin qaba hin goona immoo kana.
milkeessine. Waancaa Itoophiyaa marsaa jalqabaatiin Jimma Abbaa Bunaa goolii 2-0 kan mo'e kilabiin poolisii Oromiyaa. Liigii olaanaa Itoophiyaa bara kanaatiin ramaddii A keessatti dilbata dhufu sa'aatii 8tti tapha torbee jalqabaatiin Silxee Waraabee waliin morkata. Baroota darban haamilee deeggartoota irraa argachaa turan kan jajan miseensonni kilabichaa bara dorgommii kanas caalmaan akka itti fufuu abdii qabna jedhaniiru. Akka jajjabaannee deemnu baay'ee deeggarsi isaan nu gochaa turan baay'ee kan bareedaa ta'ee fi kan nu jajjabeessudha. Poolisii jechuun uummata waan ta'eef uummanni gara keenyaan nu goree kan nu jajjabeessu. Akkasumas poolisoonni Oromiyaa keessa kan guutee bakka buunetti kan taphannu. Kanaaf isaanillee akka nu hordofaa akka nu jajjabeessan jenna. Deeggartoota hedduun nu waliin ture qaama poolisii irraayis ta'ee siviil irraayis hundarraa'u. Kanaafuu sun daran cimee akka itti fufu yaada jedhuun qaba. Waa baay'ee hojjechuudhaaf qophoofneerraa garuu obsuu qaba jechuudha. Deeggarra ammas waa baay'ee nurraa eega waan ta'eef obsaan wanti hin taane hin jiru waan ta'eef nu obsuu qaba, nu deeggaruu qaba, nuti immoo sana hin milkeessina jechuudha.